jaalalti abdii murtuu kabajaa sodaan dhiiftu abdii jaalala kee kabajaa sodaateeti nan dhufadhee gubadhee. Gadee mul'ata guraan. Abdii jaalala kee kabajaa sodaateeti nan dhufadhee gubadhee. Waan darbee yaadadhee waan darbee yaadadhee waan darbee yaadadhee. Laal margee margee tuubuntu shaggee jimmaa. Laal margee kamtii kootatee ansiina waamamaa. laal margee Kamiisi dhiisaree si fawwareegamaa. Laal margee ansirraa fagaachuu koo. Laal margee rakkadhee dhiphadhe. Laal margee Obsaanee eeguu kee. laal margee Nan dinqisiifadhe. laal margee Musiin jaaladhaa. laal margee Ofirra caalchise. laal margee Sidiisee turuun koo. Laal margee ana gaabbisiise. laal margee Margee tuuka bishaana boote. Laal margee hangafaa ganamaa farkaaf bariite. Laal margee jaalalli kee xiyyaa namaa ol na goote. Tiyyatti Akka darbee sa yaadadhu ankeetii nama raarfadhu si yaadatan olee buule sinirraanfanne takkaalle. Akka darbee sa yaadadhu ankeetii nama raarfadhu si yaadatan olee buule sinirraanfanne takkaalle. Injera kun wardallee jira. Akka lafa ol naqabu yoon dabellee fira. Adeemsa jireenya gaddaa fi gammachuu dirqama jiraachuuf dhamdhamee simachuu. Hidhamee miidhamee beela'ee hiyyoomee beelaa fi dheebuu koo eenyu tarkee himee. Yaa boruu si harkuuf hunduu tattaafataa. Sebirat wal kita fayyaa fi maraataan. Sirba 45 qaba. Oromoon bakka narra kadhe naaf birmadhaati akkaataan sirba kana gallatti sohaala naaf miteessa. Moo warra waymalaan shaal waymalaa malee Oromoo wal birmatu kan jedhe eenyu? Akka naaf birmatan Oromoon ni gargaara. Hoya bareeda malkaa bal'oo obbolee shaanaa lafran kalloo ifina gaabinarraa hin koorri batiin himee atiin attiin gooftu yoomillee wayyaada gaarii boroodamee shaggee bareenni dhaloota fooyyaa bolollemee. Uumamni keessumarraa haadha abbaa keetii wal barraa'e haadha abbaa keetii wal barraa. Uumamni keessumarraa hunda hundeeteetii wal barraa'e hunda hundeeteetii wal barraa. Himimee caaltuu hundarraa barartee seentee qubattee Sabriinaa onneetii yarraa. Afaan nadhii deemaa goote. Irgoontumaa iltee ancabbii goote nyaara kee ankuula goote ansigarraan onneen na doote Sabriinaa maaluma na goote jayyoo maaluma na goote. Uumamni keessumarraa haadha abbaa keetii wal barraa'e haadha abbaa keetii wal barraa'e. Uumamni keenyumarraa hunda hundeeteetii wal barraa'e hunda hundeeteetii. Nadaan qoodee akkas dubbiin booddee fooyyeytee gara fitta kan deemne laata. Asirratti jecha jennu inni sun wayya bal'aadha. Waan akkanaarraa ona hanqama rabbaa roobsan boru raappara wasaap maan waaw jedhee sirbuun danda'a. Boo ati deemii masgida atiis sagaduu dandeessa. Sababa inni ija hin qabneef sababa nama guddaa ta'eef inni masgida deemuu qaba. San osoo hin taane inninis akka aartii isaatti gargaaramuu qaba. Mucaan kunis akka aartii isaatti gargaaramuu qaba jedhameetuma ittiin deemama. Amma duraas jarri sun gara mana ibsaa abbaa jaalalaa sanitti wanti hamtuun duraanuu ol fuudhaniini. Jiranii rifatanii lafa darban malee egalee waan haasoo inni akkanaa tureef
waan saamichi akkanaa tureef sagalee namaatiin beekamu ogummaa namaatiin beekamu. Keenyaaf inni footoo nu kaafatee viidiyoo nu waraabee maal jee hojii footoo hojii nu kaasee naaf walisaa qamar nu biraa kute. Nu biraa kutee samboodaan galgaluma na yaamanne wanni gubbatti malee namni tokkollee lafarratti yaamee nan gaafanne namni tokkollee kalee gaafan barandaa rafuus lafaan hin qaabne jechuudha. Akkuma mucaan bira taa'u kana faatu barandaadhaan na kaasee gaafan sammuun gara nagaltee haala kana kun finfinnee sana barandaa rafaa ture jechuudha. Malee lafatti waan akkana wanni isaan na gaafatan hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf kana Oromoo tiyya dhugaan jirtu. Rakkina sirbaatis hin qabu. Sammuun tiyya ammallee ammallee Oromoo tiyya bakka naa jiraatan bakka jiraatanii garuu maal akkaan isaan godhan beeku beekteen maaluma akkanatti balleessan beeku. Bakka inni namoonni waan rakkina sirbaa hin qabneef inni nama gargaaramuu qabu waan ta'eef dandeettii itti dhabe malee Naasiroon dhugaadha yoo sirba hedduu qopheessuullee dadhabee yoo sirbatti kana sirbuu ni danda'a. Sirba namaatillee sirbuu ni danda'a. Bakka sargiitii fi bakka kasa walga'iittillee kanuma sirbeetuma jiraataa jechuudha. Maatiidha qaba akkana jiraataa jechuudha. Garuu immoo sirba qopheessuu hin danda'u. Naasiroon sirba hin qabu. Sirbi sun kasaatii miti. Yoo kasaate viidiyoon irratti sirba san sirbi jaamee jechuun beekadha. Sirbuu dadhabee hudhame kunoo waa daawwanloon buuseetiin jira TikTok irraa isin erguu hin danda'a jechuudha. Dhuguma yoo abbaan sirbaa akkasii sirbe Oromoo naannoo murteessitu kana garuu immoo isa fuuldura dhaabbadeen lakkii jee abbaa kiyyaa wajjin sirba tokko jecha. Gaafii takkaan qabaasitti. Gaafa sirbuu kun dalagamu siif inni bakka takka waliin turtanii jechuudha. Bakka takka turre. Yeroo sirba kana dalaydan waliin mari'achaatuma dalaydanii garuu amma sirba kana innis waan afaan beekuuf sirbi kun hiyyaa jeesii jala dhufee jechuudha. Waanuma afaan beekuuf jecha kiyya jee malee sirbi kasaatii miti. Yoo kasaate guutumaa guututti haa sirbu. An sirba kana guutumaa guututti amma fakkeenyaaf sagaleen isaa dalagamee jira. Viidiyoo qofatti dalaguu tafee jechuudha. Aawudoon dalagamee jira. Sirbi keetuma ta'uufa. Kanaaf akkanaan bidiruu akkaawuntiin wanta ta'eef akkaawuntii Ijaanna laalii kootu shaggee Oromoo bareeddu sabrii jamaal boojjitu ansi harkuun gammadaa maaliif garaa na laaftu baraatiin akkin goomtu. Ijaanna laalii kootu shaggee Oromoo bareeddu sabrii jamaal boojjitu ansi harkuun gammadaa maaliif garaa na laaftu baraatiin akkin goomtu. Otoon ijaansina harginna fuulduraa deemte keessa onneetu hootii addaan banattee seente. Osoo si barbaadu waraanallee taa'e humaanan gaabbisi hisuusiif jecha yoon du'e. Jaalalli keessee keessa kootiitti margee ammaan si miidhaa rakkumaatu argee. Amalli kee yaannanii walala akka dammaa keessi kuni boqotaa yoonsi harkee amma gungummii jaalala kee kophaa koonaa saawaa halkanii fi guyyaan tokko natti ta'a aanuuf jalaa bahaatee fayyaa ta'ee maraatu furtuu fayyaa koo hootii atummaan natti hootu. Furtuu fayyaatu hootii sabriyyee dafii hootu. Furtuu fayyaatu hootii mucayyoo dafii hootu. Intaloo dafii hootu. Fuudha baranaatu duwwisee riishaa. Maallaqa fixannee nu ture nu raabsaa. Maaluu laalaa. Karataa jaaroo fitarri deebisu. Hanga kabal fuudhee dachi gargar baasu. Dachi gargar baase wayya si dhaabu. Hanga dhagaa fuudhee jaartii biyyaa baasu. Baasu galaan baasu. Simboleessi jireenya taatu kun dhagaa fuudhatee kan duubaan ari'u jira. Dhiiga kun fuullama fudhatee mataa kana gubbaa lafa hodhuudhaa deema. Karaa keessa karaan nagahuu baasimoo basumaan na qubte. Si jaaladhe boontuu sirraa miidhame. Arbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaadhaan nagoote wayiin siimee jiruu namarraa bahee awwaalame. Kan jaalate beeka gubaa jaalalaa guyyaan nagayumaa hamtuun galgalaa halkan gadin ciisu taatiin bulaa yeroo meeqan fiigee qabadhe hoolaa.